Akkamoltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV kun kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdha. Kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya biyya keessaa biyya alaa jiraattan oduu qabannee isiniif dhiyaanneet jirra. Oduu teenyaan durammoo hangafootaan isin dhageessisom. Mootummaan naannoo Oromiyaa hooggantoota mootummaa gahee hojii irraa eegamuu bahachuu dhabanii fi hojjettoota mootummaa gocha jeequmsaa baatii darbee keessatti hirmaatan irratti tarkaanfii seeraa fi siyaasaa fudhachuu chaatiin jira jechuudhaan gabaaseeti jira. Naannoo Walaayitaatti walitti bu'insa dhooheen fincila diddaa xumuraa gabrummaa uummata nafxanyaa jalatti hin bunne jechuudhaan lammiilee Walaayittaa hiriira nagaa gaggeessaa oolaniiti jiran. Guyyaa kaleessaa namoota 10 lubbuu wayiitti dabru ammoo guyyaarraa fincilli daran hammaatee itti fufeeti jira. Garuma kanaan pirezidaantiin itti aanaa naannoo uummattoota kibbaa guyyaarraan tanaa ibsa miidiyaadhaaf kenneeti jira. Itoophiyaatti paartiilee badhaadhinaatiin sirnii fudhatanii gaggeessaa jiran naannoolee saddeetii fi akkasumas bulchiinsa magaalota lamaan magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirreedawaa dabalatee naannoo Oromiyaa irraa hanga naannoo uummattoota kibbaatti walga'iin gaggeeffamaatti jira. Naannoo Amaarattis pirezidaantiin itti aanaa ganduu adargaa guyyaa kaleessaa haasoo taasisaniin Finfinneen seenaanis uummata tokko jalatti hin bultu jechuudhaan uummata tokko jalatti to'atamuu hin dandeessu kana dhaadannoo jechuudhaan miidiyaa isaan irratti gabaasaa oolameeti jira. Oduu biyya alaatiin Prezidaantiin Ameerikaa Donald Trump ibsa miidiyaadhaaf osoo kennaa jiru dhoohinsa White House fuula duratti dhooheen eegdonni isaa gurratti haasaasuudhaan haasawaa adda kutee deebi'uusaa dhaga'ameeti jira. Tole kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoof TV biyya keessaa biyya alaa jiraattan kun hanga foogta keenyaa bal'ina oduutiin isin dabarsa. Oduu warraa waliin isaan obsaa Ridwaanii oduu teenyattis dhiyaadha. Paartiin badhaadhinaa yookaan paartiin bilchiginnaa guutuu Itoophiyaa keessatti magaalaa akka Dirreedawaatti bulchiinsa magaalaa Dirreedawaattis walgahii gaggeeffamaatti jira. Akka naannoo Hararittis gaggeeffamaa wayiitti jirutti akka naannoo Somaaleettis gaggeeffamaatti jira. Naannoo Affaar, naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraatii fi akkasumas naannoo uummattoota kibbaatii fi Beenishaangul Gumuzittis paartiin bilchiginnaadha walgahii gama hojii bara kanaa gaggeessaatti jira. Naannoolee Oromiyaa keessa immoo fincillee hamaan gaggeeffamaatti jira. Kaabinoota shakkii irraa qaban gara namoota 500 hanga 2,200tti mana hidhaatti guuranii jiranii qorannoo irratti gaggeessaa jiru jechuun isaanii dhaga'ameeti jira. Akka naannoo Oromiyaatti ammoo guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraatti bakka buutonni paartii bilchiginnaa yookaan paartii badhaadhinaa uummata naannichaa waliin magaalaa Baardaaritti walgahii irra turan. Walgahii kanarratti bakka buutonni paartichaa keessaa tokko kan ta'e ganduu adargaachoo haasoo armaan gadi dhageesseeti ture. Nuti akka paartiitti bilchiginnaatti Finfinnee kan caalaa misoomsuu fi guddisuun ala shiira magaalaa Finfinnee keessa deemuu dhaabsisuudhaaf hin barbaadnu jechuudhaan dubbate. Kanarraa ka'ee Finfinnee keessatti shiira xaxoo fi warreen Finfinneen keenya jaan dhaadatan takka takkaan gurree yeroo dhiyootti kana keessaa baasnu jechuudhaan haasoo itti aanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa paartii bilchiginnaa yookaan paartii Amaaraa godheerraa hubachuun danda'ameeti jira. Finfinneen magaalaa sabaaf sablammootaa hundaatti malee ulaagaa kamiinuu kan saba tokko qofa hin taatu jechuudhaan dubbateeti jira. Turus gara fuulduraattis abadan ulaagaan ishii magaalaa saba tokko hin taatu hin jiraattu jechuudhaan dhaadachaa ooluun isaa miidiyuma isaan irrattis gabaasameeti jira. Kanaafis sirni nafxanyaa kun sirna TPLF caalaa hamaa waan ta'eef jecha sirni TPLF sirna nafxanyaa waan ta'eef Oromoon ifjaaree Oromoon tokko ta'ee Oromoon wal jala deemee Oromoon caaseeffamaa fi caasaa ofii diriirfatee kaayyoo Oromiyaatii fi Oromootiif yoo carraaqe qofa uummanni Oromoo harka diinaa jalaatii fi gabrummaa diinaa jalaa miliquu danda'a jechuudhaan hayyoonnis dhaamsa dhaamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa hooggantoota mootummaa gahee hojii irraa eegamuu bahachuu dhabanii fi hojjettoota mootummaa gochaa jeequmsaa baatii darbee keessatti hirmaatan irratti tarkaanfii seeraa fi siyaasaa fudhachaatiin jira. Oromiyaa keessatti ji'a darbe ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee jeequmsa uumame keessatti hojjettoota mootummaa hirmaatan 500 ol ta'otamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudhaan gabaasan. Bifuma wal fakkaatuun hooggantoota
hooggantoonni sadarkaa gandaa aanaa fi godinaa gahee irraa eegamu baachuu dhabanii fi rakkoo uumame keessatti harka qabaachuun isaanii shakkame 200 ol irratti tarkaanfiin seeraa fi siyaasaa fudhatamaati jira jechuun dubbatamaa jira. Dhimmi ol aantummaa seeraa kabachiisuu sirnaa fi adeemsa itti gaafatamummaa seeraan ta'e keessatti hooggantootaafi hojjettoota mootummaa dabalatee itti fufinsa mirkanaa'aa kan deemu ta'u waltajjii konferansii hooggansa paartii badhaadhinaa Oromiyaa tibbana gaggeeffame irratti kallattiin taa'eera jechuudhaan kan gabaasee biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaati. Fincilli naannoo Walaayitaatti dhoo'ee kun daran hammachaa deemaatti jira. Guyyoota lamaan dura kanneen walgahii paartii badhaadhinaatiin gaggeeffamaa jiru guyyaa kaleessaa immoo hooggantoonni Walaayittaadhaa akkam paartii badhaadhinaa keessa hojjetan fuudhamanii dirqiin gara mana hidhaa geeffamuu irratti sababa ta'uudhaan dargaggeeyyiin Walaayittaa godina Walaayittaa Soddoo fi Boodiitti keessatti walitti bu'iinsa dargaggootaatiif humnoota nagaa eegsisan jidduutti uumameen namoonni 10 ajjeefamuun isaanii kaleessa dhaga'ameeti jira. Har'aas fincilli xumura diddaa gabrummaa ilmaan nafxanyaa jalatti bullujoo Walaayitaatti dhoo'ee kun daran hammachaa deemaatti jira. Guyyaan gara guyyaatti guutuu Itoophiyaa keessatti wantoota adda addaa dhaga'amaatti jira. Naannoo Oromiyaatti sokkorri cimaan osoo deemamaa jiru gara naannoo Walaayitaatti sammaatee cimaatti fufaatti jira. Hooggantoonni isaanii kan hidhaman yeroo ta'an mootummaan naannoo Walaayittaa ammaan tanaaf yeroodhaaf humna waraanaatiin kan bultu taatee argamteeti jirti. Hanga namoonni bakka buufamanitti mootummaan to'annoo seeraatiin uummata ni bulchaa jechuudhaan ibsa miidiyaa biyyattii kannaate jira. Itti aanaan pirezidaantii ummatoota naannoo kibbaa akkasumatti illee guutuu Itoophiyaa keessatti wallabbeen hamaan akka uumamaa jiruun ta'eeti argamaati jira. Walaayittaa keessatti daandiiwwan cuccufaa ta'uudhaa fi rakkoon hamaa keessa uummanni galee akka jiran ta'uun hubachuu dandeenyeeti jira. Mootummaan Libaanos taayitaa gadhiisuu beeksiseeti jira. Mootummaan biyyattii dhoo'insa kibxata dabree Beeruutitti mudatee wal qabate fedhii isaatiin aangoo gadhiisuu ministeerri muummee biyyattii Hassan Daayib beeksisaniiti jiran. Dhoo'insi Beeruutitti mudatee lubbuu namoota 200 ol darbuu irraa kan ka'e mormiin garaagaraa mootummaa biyyattii irratti ka'uunis ni yaadatama. Lakkoofsi namoota sababa dhoo'insaatiin du'anii 220 ga'uu fi namoonni 110 ammoo bakka buuteen isaanii dhabamuun kantiibaan magaalaa Beerut Marwaan Abuudi miidiyaa biyyattii Almarsiit jaamuuf ibsa kennuunis ni yaadatama. Dhoo'insi mudateef paartiin biyyattii gaggeessaa jiru itti gaafatamummaa fudhachuu qaba kan jaan lammiilee Libaanos gaggeessitoota biyyattii malaammaltummaa hojjetaatuma nu dagatanii jechuun dubbachaati jira. Akka gabaasaa Aljazeeraatti pirezidaantiin biyyattii Meeshaal Awwaan Hassan Diyaab taayitaa mootummaa Libaanos gadhiisuu isaanii fudhataniiti jiran. Dhoo'insa booda biyyattii keessatti jeequmsi babal'achaa waan jiruuf kaabinoonni haaroonni hanga hundaa'utti taayitarraa akka turanis gaafataniiti jiran. Amerikaan sababa dhukaasni White House'tti dhalateef Trumpin ibsa kennaa turan addaan kutaniiti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sababa dhukaasa naannoo White House'tti uumameef ibsa gaazexeessotaaf kennaa turan addaan kutanii baaniiti jiran. Osoo Trumpin ibsa kennaa jiru battaluma dhukaasni dhaga'ametti eegdonni isaa keessaa tokko waltajjii ol bahee erga gurra isaatti haasaseen booda isaa fuudhee baheeti jira. Pirezidaantiin Tiraamp oho maltu mudate gaafii jechuun gaafachaa yeroo bahan ni dhaga'ama ture. Erga bahaniin turaniin daqiiqaa 9 booda deebi'anii eegdonni tajaajila ICTUS akkamarratti dhukaasaniiti jechuun dubbatan Tiraamp. Dhukaasichi booda namoonni tokko gara hospitaalaa geeffameeti jira jaan pirezidaantiin Tiraamp. White House alatti dhukaasaatu ture. Dhukaasichi to'annoo jala olfameeti jira. Dhukaasa dhugaatu ture. Namni tokkos gara hospitaalaa geeffameeti jira. Haala namni sun keessa jiru hin beekamne jaan Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp namni sun isaan irratti miidhaa geessisuuf karoora qabaachuusaa hin beeku jechuun gaazexeessotaaf himaniiti jiran. Ana waliin waan wal qabatu ta'uu dhabuu danda'as jeeti jira. Mudannoo akkasii kun kan ta'e hin beekne ta'uu isaa himuun
haala san to'achuudhaaf hojii ogummaa securityleen isaa yookaan eegdonni isaa hojjetan dinqisiifataniiti jiran Trump. Gaazexeessaa tokko pirezidaantichi taatee mudateen sodaatanii akka turan gaafataniiti jiran. Sodaadheetiin turees jechuudhaan deebisaniifi jiran. Dabalataanis pirezidaantichi akkas jechuudhaan addunyaan kun bakka nagaa qabdu miti, bakka baay'ee sodaachistuudhaas haa ta'u waan ta'eefis itti fufsiisee sodaadhaa ni qabaas jeeti jira. Trump yeroo taatee kana gara kutaa ofiisitti akka geeffamanis gaazexeessootaatti himeeti jira. Namichi miidhamee cimaan irra gahuu hin oolu jaanis jechuun Associated Press gabaaseeti jira. Qondaaltonni namicha dhibee fayyaa sammuu qabaachuu dhabuusaa adda baafatee akka jiru gabaafamaati jira. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qeerroo Ganamaa raadiyoo TV oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga oduu biraatiin wal agarru kan nagaa walitti dhaabbannu ta'a. Oduu irraa waliinis kan isin faana turaaf Saaruudwaanii hanga oduu biraatiin walitti dachaanu nagaan nuuf turaa.